daawwattoota sagalee kitaabaa kam jirtu har'a seenaa jaagamaa badaanii kutaa afraffaa qabannee isinitti deebinee jirra. Amma xumura seenaa jaagamaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Namoonni chaanaalii keenya sagalee kitaabaadhaaf haaraa taatan like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatinaa. Jaagamaan kennaa bocaawwan adda addaa dandeettii bocuu qaba. Ijumaan ilaalis fakkii namootaa kaasee lafa kaa'aa ture. Bara barnoota isaanii irraa adabamanii dargaggoota adda addaa waliin wal gurmeessanii hojii keenya jedhanii qabsootti bobba'an. Paartii KFO jalatti gurmaa'anii mandhee dhaabbatan. Warquu Fayyeeraa itti gaafatamaa, Daawit Urgaa barreessaa, Shuumii Dandanaa itti aanaa turan. Jaagamaan ijaarsaa fi dadammaqiinsarra ture. Ummatatti bahanii waltajjii gurguddaa walitti qabuun yaa ummata Oromoo nuti dhumneerra. Waan baay'eetu isin hanqata. Bulchiinsa isiniif ta'u filadhaa. Bilisummaa isin barbaachisa. Saamamtanii jirtu. Waan hedduutu isin hanqata. Karaan kana itti guuttattan ammoo qabsoo qofadha jechuun hawaasa Amboo dadammaqsaa turan. Hiriyoota ciccimoo kanneen akka Ilmaan Sadan Beekaa, Abdii Beekaa, Waayyuu Beekaa, Girmaa Beekaa, Qana'aa Chuuchee, Simmanya Dayyaasaa, Emnata Haayiluu, Boontuu Shuggii, Roobee fi kan kana fakkaatan danuu waliin bara kana qabsoo cimaa taasisuun ittis milkaa'anii jiru. Sochii dargaggoonni qabsaa'uun taasisaniin bara 1997 filannoo tureen KFO'n godina Shawaa Lixaa aanaalee hedduu irratti mo'achuu isaatiin namoonni baay'eenis paarlaamaa galuu danda'aniiru. Goonni Jaagamaan bara 1997 barnoota malee bahee sochiilee hangana hin jedhamne taasisaa tureera. Dammaqinaa fi kallattii qabsoo Oromoo Shawaa Lixaa keessattis hojiilee gurguddaa hojjeteera. Wayyaanee fi OPDO'n magaalaatti gochisaa kun baay'ee isaan aarse. Sababa kanaaf jecha Jaagamaan bara 1998 yoo lafa ba'e sochii cimaa taasisa. Nuuf hin tolu jechuun mari'atanii barumsa isaa waggaa 2 adaban dhiisaniitu 1998 akka mana barumsaatti deebi'u taasisani. Kun garuu isaaf yaadanii hin turre. Mana barumsaa fi iddoo deemu hundattis akka hordofamuu fi xiyyeeffannoo guddaa itti kennanii hordofaa turan. Ooltee fi bultee isaa jechaa fi gocha isaa dhiyeenyaan jalawanii hordoffii cimsan. Bara 1998 kana duula fincila diddaa gabrummaa Oromoo jedhuun qabsoo cimaan finiinamee ture. Duula kana Oromiyaa guutuutti taasisuu fi qindeessaanii leencicha barataa Amboo Jaagamaa ture. Biyyoota alaa fi keessa Oromootaa danuun qindeessanii Jaagamaa fi Shuumiin abbaltii fudhachuun mana barumsaa keessatti qooda guddaa taphatanii jiru. Waldaa warraaqsa bilisummaa dargaggoo Oromoo ijaaruunis achi keessatti iccitee isaanii danuu ittiin kuulanii jiru. Shuumii Dandanaa aanaa Liiban Jaawii ganda tokkee Kombolchaatti dhalate. Hiriyyaa Jaagamaa sadarkaa duraati. Qabsoo Oromoo keessatti mana hidhaa mana jireenyaa isaa godhate. Yeroo 21 mana hidhaatii bahee yeroo 21 mana hidhaatti deebi'eera. Bara 1996 osoo Jaagamaa faa waliin gara Karchallee Ambootti hin dhufin waajjira poolisii magaalaa Gudaritti hidhamee ture. Poolisoonni achi jiranis iccitii abaa'oo waliin qaba. Nuti amansiisuu hin dandeenye. Isin amansiisaa jedhanii
kaampii waraanaa iddoo ajjoo jedhamtutti dabarsani. Kaampii kanattis warroota ergama abaa'uu adda dureen bahan jedhanii shakkani 3 hin awwaalla boolla qotadhaa jedhanii dirqisiisan. Namoota 3 isaanii ciibsanii boolla isaan ga'u dalga meetira 4 asii gadee meetira 7 safaranii qotaa jedhaniin. Isaanis osuma ijaan argan reebichi waan itti hammaate guyyaa 3tti qotanii fixan. Yericha boolla kana qotan shuumiin faayi nu sobu namni ittiin awwaalamu abdiin jedhu keessa isaanii jira ture. Jarris kan jedhan dhiisanii boollicha hojii biroof oolchan. Boodarra garuu maatii jalaa dhoksanii fuudhan waan ta'eef barbaachi maatii isaanii hammaachaa dhufe. Olbaanaa Leellisaa qabsaa'ichi Oromoo barbaacha isaaniif kaampii kana taa'ii fi ka'ii dhorke. Olbaanaas carraansaa boodarra qabamee achuma mana hidhaa galu ture. Ofii hidhamus qabsaa'ota Oromoo 3 boolla ofii qotatanitti akka hin awwaalamne oolcheera. Shuumiin dararaa adda addaa fi reebicha guddaa isa qaqqabeera. Reebichi inni itti reebame keessaa reebicha lakkoofsa 8 jedhamudha. Fannifamees fannoo irratti qaama saalaa fi afaan isaa wadaroodhaan hidhuun qeensa isaa irraa buqqisaniiru. Jaagamaa waliin ammoo iccitii qabsoo daakanii turan. Baruma 1997 bara filannoo sobaa bara qanqalloo wayyaaniin hattee Jaagamaan haqaaf falminaan baay'ee isa dararaa turan. Filachuuf osoo hin taane jeequuf dhufe jedhanii akka hin filanne mirga filannoos irraa mulqan. Dhiibbaa kana hin jedhamne hedduus irraan gahaa turan. Hiriyoonni isaa yoo himan jechi Jaagamaan yeroo san dubbatu Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qaba. Oromoon bobaa ormaa jala galuu hin qabu. Bobaa ofii jalatti bulchuu qaba malee. Oromoon dur sirna gadaan bulaa ture. Nuti gadaa qabna. Odaa gaaddisaa qabna. Kan nu miidhe wayyaanii miti. Oppiidiyoodha. Wayyaaniin yoo nu fixxu oppiidiyoon gargaaranii nurratti dhiisan. Seenaan ilmaan Oromoo akka jijjiiramu beeka. Garuu sodaa koo guddaan gaaficha warri Oromoo miidhaniif nyaatan eessuma lixu laata jedhee ifaa ifatti yaada garaasaa keessa jiru ibsataa ture. Gootichi umrii dargaggummaan dhugaa har'aa abdote. Daawwattoota Sagalee Kitaabaa seenaa gooticha Jaagamaa Badhaanii kutaa 4ffaa asirratti xumurra. Kutaa 5ffaatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Horaa bulaa.